Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu hordoftootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Rashaad Zeenuu akkam nagaa keessanii nagaa kootee rabbiin galanna ga'u. Isiniin jedha waggaa har'a yoonaa YouTube chaanaalii kiyyaaf akkasuma maamila naa taatanii jirtanu hedduu isin galatoonfadhaan isiniin jedha. Har'as egaa akkuma yaadatamu akkuma beektanu ani waa'ee aappii irratti kanan isin barsiisaa jiru hamman beekurraa. Har'as barumsuma waa'ee aappiitiin wal qabatu tokko appiliikeeshinaa tokko malee akkamitti feesbuukii lama meesenjera lama goonee akka itti fayyadamnu isinitti agarsiisaa jechuudha. Asuma moobaayiluma keessanirra appiliikeeshinaa tokkotu hin fayyadamin feesbuukii lama goonee meesenjera lama goonee akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisaa jechuudha. Agasuma agadhuma barumsa kiyyaatti naa waliin turaan isiniin jedha. Egaa warri haga yoonaa YouTube chaanaalii kiyya subscribe like naan goonillee akka seentanii subscribe like share illee naa gootanuun isiniin jedha. Maqaanii YouTube chaanaalii kootii Rashaad Zeenuuti. Asumaan seentanii subscribe naa gochuu ni dandeessuun isiniin jedha. Maqaan YouTube kootii gaa warri subscribe nuu gochuu didee YouTubein kan keelle warri jettanu gubbaa kanarratti egaa gubbaa kanarratti tuqaa sadii dhufee isinii bakka sana tuqaatii open in YouTube bakka jedhu tuqaatii yoo asirraan sin didee warri imeelii paaswordii sin gaafatu garuu imeelii paaswordii keessanitti naquu barbaachisa. Bakka kanatti isinii baasala amma garuu kan koo waan fideen jirree fi asirratti fidee isinii baasaa kan koo tuqaa gara olii kana qofa agarsiisee jira garuu feesbuukii irra yeroo dhufamu agarsiisa. Kan tuqaa gara olii sanatu hin taane tuqaa kan gara gadiitti argamu kanaa jechuudha kan isin tuqxanu. Kan gara gadii kanatti laa kan isinii ba'u isa kanatu hin taane isa gubbaa kanatu hin taane isa gara gadii sanatti kan inni dhufee isinii ba'u yeroo yuutuubii korra galtanuu jechuudha. Akkasitti tuqxanii subscribe naa gochuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa akkasitti tuqxanii subscribe naa gochuu dandeessuun isiniin jedha. Obboleewwanii galatoomaan isiniin jedha. Haga yoonaa warri naaf taatanii maatii warri kaanis immoo seenaatii subscribe naa godhaa. Garuma barumsa kiyyaatti dabarfadhaa. Akkamitti appiliikeeshinii malee feesbuukii lama meesenjera lama goonee akka fayyadamnu siitingii keessa gallaa jechuudha. Moobaayiliin kamiyyuu siitingii ni qabaa jechuudha. Yeroo akkanatti siitingiin keessan isiniif baasee jedhee bakka kanarra galtanii jechuudha. Dhiifama. Yeroo siitingii keessa yeroo gallee kaane jenneen akkanatti fidee nuu baasaa jechuudha. Appiliikeeshina garaagaraa yeroo sana isin bakka kana tuqxanii jechuudha. Advaansed ka jedhu kana yeroo rukuttanii jettanu akkanatti olooftuu jechuudha. Akkanatti yeroo olooftanii jettan du'al meesenjer ka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Bakki isin rukuttanuu ilaa kunoo isa kanaa jechuudha. Yeroo akkanatti rukuttanii jettan kunoo laa feesbuuka telegiraama meesenjera fidee isinii baasaa jechuudha. Yeroon akkanatti fidee telegiraamaa jara kana yeroon akkanatti isinii baasee jedhee fuuldura kanatti raayitii gootanii jechuudha. Akkasitti bantanii akkanatti bantanii jechuudha. Gara fuulduraa kanatti achi bantanii jechuudha. Kunola akkanatti akkanatti bantanii jechuudha. Nama waan lama fayyadamuun feenee fi anamma ofirraan deebisee cufaa jechuudha. Feesbuukii amma baneen jira jechuudha. Feesbuukii lama meesenjerii lama telegiraama lama yoo godhachuu feetan dhuftanii makana bantanii sana booda jawaala keessan irratti fuula moobaayila keessan irratti ba'a jechuudha. Amma deebinee ilaalame akka inni lama ta'e yeroo asirratti deebinee ilaallee jenneenne akkuma arguu jirtanii feesbuuk inni tokko kunootii jechuudha. Inni tokko kunootii isa tokko immoo kunootii jechuudha. Feesbuuk inni lammaffaa inni amma gadi buuse immoo kunootii jechuudha. Inni lammaffaan reefu kunoo. Haaraadhaa jechuudha. Banameen jiru waan amma reefuu achirraa adda barseedhaa jechuudha. Akkasitti feesbuukii lamas meesenjerii lamas godhattanii itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Barumsi kiyyarraa kana fakkaata. Aga barumsa biraatti walitti deebinu galatoomaan isiniin jedha.